Dokumentoota baay'inni isaanii miiliyoona 70 gahan safarri isaanii teeraabaaytii 3 ol ta'u saaphan intarneetii cabsee gadi yaasuun saaxileera. Yakkoota garagaraa 147 himanni irratti banameera. Turtii ji'oota 9 mana hidhaa keessa wayita turetti jechoota namoota biroof hin galle afaanii baafachaa akka bisingaa eelirraa xaaxaa oola. Maal jennaan jecha darbii yookaan paaswordota hard drive kompiitarii fi doseewwan garagaraa akka hin irraanfanneef jechaan sammuu isaatti chaapessuuf jedhani. Bakka hidhamee jirutti waraqaa cittuu hamma arraba saree geessu ittiin waa yaadachuuf isa gargaartuu fudhatee seenuun dhorkaa waan tureef akkas godhe. Deeggaraa Poortoo fi dinqisiifataa Cristiano Ronaldo ta'uunsaa icciitii isaanii isa fokkisaa gadi yaasuuf isan dhorkine. Hoggantoonni Manchester City fi PSG icciitii isaanii isa xuraa'aa akka jalaa hin baafneef boolli isaan hin seenne hin turre. Rui Pinto jedhama. Ogeessa kompiitaraa umurii 34 ani nama quuqamaa fi qabsaa fayyaalessummaa ispoortiif dhaabatedha fiin jedhu diinota isaa warra saceephaan biratti immoo nama yakkamaa icciitii dhaabbilee garagaraa karaa seeraan ala ta'een saaxilu jedhamuun qeeqamuu fi ari'atamudha. Waa'ee dargaggeessa dhimmisaa namootatti bitaa galuu fi marsariitii isaa icciitii xuraa'aa ispoortessitootaa fi kilaboota kubbaa miilaa hedduu saaxiluutiin beekamu Football Leaks waliin sakattaanee ilaalla. Opened a criminal investigation into allegations against soccer superstar Cristiano Ronaldo after a local woman claimed she was raped by him at the dargaggeessa akka borofa bosona keessa bibir'achaa jiraatudha. Namoonni harka dhedheeroo baay'een akka leenca saafeelaa isa adamsuuf kiyyoo xaxaa waan oolaniif gonkumaa mul'achuu hin barbaadu. Icciitii fokkisaa gola isaanii keessa jiru tokko lamaan faffatee waan gadi yaasuuf warri hamma ammaatti dhokatanii jiranis kan keenyas gaaf tokkoon oolu jedhanii kichuutti sakutuuf rafanii hin bulani. Barruun Forbes qabeenya intala pirezidantii Angoolaa duraanii Isabel dos Santos doolaara Ameerikaa biiliyoona 2 olitti tilmaamuun dubartii dureettii Afrikaa jedhee maxxanse. Maal jennaan abbaan ishee Jose Eduardo dos Santos bara 1979 hamma bara 2017tti pirezidantii biyya Angoolaa ta'uun wayita bulchaa turetti qabeenya uummataa hedduu saamaa akka turan addeesse. Dokumentoota kontraatota nagayeewwan baasiif galii 715 ol ta'an karaa imeelii isaan waliif ergaa turan tokko toon hambisiin yeroo gadi yaasu miidiyaaleen gurguddoo addunyaa kanneen akka BBC, New York Times fi The Guardian faa Luanda Leaks jedhanii wal harkaa fudhatanii. Angoolaan biyyoota albuuda boba'aa dachee isaanii keessaa qaban keessaa ishee tokkodha. Dinagdeedhaan irree baasuun otoo irra jiraatu irra jireessi uummata biyyattii waan qonqosaatti nyaatee buluyyuu hin qabu. Rui Pintoon icciitii mootummaa abbaa irree waggoottan 38f biyyittii saamaa turuusaa dokumentoota qabatamaatti mirkaneessan dhaabbata International Consortium of Investigative Journalists jedhamuuf tokko lamaan baasee kenne. Dhaabbatichi ICIJ fulbaana bara 2020 Luanda Leaks jechuun tokko lamaan gadi yaasee maxxansuun saaxile. Hoogganaan qabeenyaa fi baankii dhuunfaa Isabel dos Santos Nuno Ribeiro da Cunhaan guyyoota 3 booda gaaraajii mooraa mana jireenya isaa keessatti argamutti ajjeefamee argame. Boodarraa dhaabbanni farra malaammaltummaa Platform to Protect Whistleblowers in Africa jedhamu maddi dokumentoota sanaa Rui Pinto ta'uu hime. Moins de 4 jours après la publication des Luanda Isabel dos Santos, the daughter of Angola's former president. Bara 2017 Manchester City fi PSG'n dambii haqummaa faayinaansii cabsuun himanni irratti banamee ture. Himata irratti banameen kilaboonni lamaanuu dorgommii waltajjii Awurooppaarraa ugguramuu akka qaban qaamoleen dhimmichi ilaallatu raagaa turani. Odeeffannoon Football Leaks barruu Der Spiegel irratti bahe garuu waan tokko addeessa ture. Barreessaa waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa yeroo sanaa kan turan Gianni Infantinoon durata boordii Manchester City Kaldoon Albubaarakiif karaa imeelii ergaa jajjabinaa abshir hin sodaatinaa jedhu erguuf isaanii saaxilee ture. Qorannoo UEFA'n taasiseen gartuun qorannoo fi qo'annoo gabaa Octagon jedhamu akka ifoomsetti maallaqni maddisaa mootummaa United Arab Emirates irraa ta'e euro miiliyoona 400 kallattiimaan kaazinaa kilabichaatti galii ta'uusaa eera. Qorannoon PricewaterhouseCoopers akka addeessutti immoo galiin Manchester City dhibbeentaa 84 ol ta'u karaa fayyaalessa hin taaneen mootummaa Abu Dhabii irraa akka maddu ni eera. Kun immoo kilaboota maddi galii isaanii deeggartoota irraa argamu qucarsuun dorgommiin ala taasisa jechuun quuqama qabu eera. Pirezidantiin UEFA yeroo sana Michel Platini fi barreessaan isaanii Gianni Infantinoon
kilaboonni lamaan akka hin adabamneef dhuunfaatiin yuuroo miliyoona 20 mattaadhaan fudhatanii caljechuu isaanis saaxilee ture. Pintoon bara 2019 Hungaariitti yeroo hidhamu deeggartoonni kilaboota Jarmanii lamaan Freiburgii fi Wolfsburg waliin ta'uun baanarii barreeffamni Abshir si wajjin jirra jedhu irraa dubbifamu qabatanii bahuun aantummaa isaanii itti agarsiisanii ture. Bara 2019 Wembley irratti Tottenham fi Borussia Dortmund Champions League'dhaan yeroo walitti dhufan deeggartoonni Dortmund Rui Pintoof aantummaa isaanii agarsiisuuf barreeffama Free Rui Pinto FIFA and UEFA Mafia jedhu qabatanii bahuun sagalee ta'anii ture. Nunca causou preocupação. No entanto, post de 13 de setembro de 2018